Premier League Englandin Arsenal injifannoodhaan waancaa liigichaa fudhachuuf Crystal Palace waliin taphata. Liverpool hirmaannaa Champions League Europa mirkaneeffachuuf Tottenham immoo liigicha keessa turuuf morkiin taasisan eegama. Shifarraa Jambo. Do you want the Arsenal? Obviously. Premier League Englandin barri dorgommii 2025-26 dilbata dhufu yoo xumuramu kaamni London miira lamaan dhiyaachuuf jirtiin London warra diddiimoof Zaggaanarsi waggoota 22 hongeen ture Roobeeram London biraa Tottenham Hotspur fi West Ham United dukkan hamaa keessa jiru lameen keessaa tokko gadi bu'uu jalaa ooluuf taphatu torbee 38ffaa liigichaan shaampiyooniin Premier League England Arsenal waancaa liigichaa injifannoon kabajuuf gara Selhurst Parkii maluun Crystal Palace waliin taphatam yeroo dheeraaf waancaa obsaan eegaa turan amma ijaan arguuf kan jiran deeggartoonni Arsenal mirri dirree keessatti mul'isan tapha kanaan ni eegamaam kilabichi tapha kanaan taphattoota murteessoo ta'aniif boqonnaa akka kennu eegamaam torbee dhufu Champions League kilaboota Awurooppaan tapha xumuraan PSG waliin kan qabu Arsenal yaanni isaanii amma waancaa lammaffaa bira jiraam Crystal Palace bara darbe tapha xumuraan shaampiyoonii liigichaa kan ture Liverpool waliin taphatee ture walitti aansee waggaa lammaffaa shaampiyoonota waliin taphatam kilabichi yaaddoo gadii buus ta'ee dorgommii Awurooppaaf hirmaannaa argachuuf hin qabu garuu tapha Conference League Awurooppaa roobii dhufuuf taphattoota murteessoof boqonnaa kennaaf eegamaam injisaan Arsenal Mikel Arteetaan amma miira addaa keessan jira jedheeraam jireenya koon gammachuu isa olaanaa keessattan argama kan jedhe Arteetaan amma waancaa lamaan gammachuu deeggartoota keenya waliin ibsachuudhaaf qophoofna jedheeraam Premier League England kanaan shaampiyooniin bara darbee Liverpool hirmaannaa Champions League kilaboota Awurooppaadhaan mirkaneeffachuuf Anfielditti Brentford waliin taphata qabxii 59 walitti qabachuun sadarkaa 5ffaarra kan jiru Liverpool qixa ba'uun qofti hirmaannaa Champions League Awurooppaa ni mirkaneessa fi torbee darbe goolii 4-2 Aston Villaan kan mo'ame Liverpool garaagarummaa gooliin Bournemouth irra fooyyedha Brentford ammoo hirmaannaa liigii Awurooppaa argachuuf Liverpooliif qormaata jabaadha bara dorgommii kana tapha jalqabaan Brentford goolii 3-2 Liverpool injifachuun ni yaadatama Roberto De Zerbi kan leenjuu Tottenham liigicha keessaa akka gadi hin buuneef Everton waliin taphatam torbee darbe Chelsea mo'amuun carraa liigicha keessa turuuf qabu yaaddoo keessa kanaaf jalaa buuse Tottenham qabxii 2 qofaan West Ham irraa ol siqee ergama kanaaf injifachuu qofatu isaan milkeessa West Ham akkuma Tottenham liigicha keessa turuuf dirree isaatti Leeds United waliin taphatam gareen Nuno Espirito Santotiin leenjuu West Ham injifatus qabxii Tottenham irratti hundaa'e liigicha keessa turuuf dhiisuu isaa adda baafata taphoota biroo liigichaan Arsenalin waancaan kan harkaa fudhatame gareen Pep Guardiolaadhaan leenjuu Manchester Cityin Aston Villa waliin taphata taphni kun leenjisaa Manchester City Pep Guardiolaadhaaf tapha xumuraa ta'uu akka danda'u himameera Manchester City gadi lakkisuu akka danda'u himamaa kan ture Pep Guardiolaan ifatti dubbachuu baatus Enzo Maresca bakka isaa buuf akka dhiyaate miidiyaaleen England odeessaa jiru tapha kana injifatanii kabajaan geggeessaa akka godhaniif eegamaa Bernardo Silva fi John Stones tapha xumuraa Manchester City taphatu shaampiyooniin liigii Awurooppaa Aston Villaan tapha kana yoo mo'ameef Liverpool kan injifatu yoo ta'e sadarkaa 5ffaan xumuraa kun ammoo Bournemouth kilaba 6ffaa Premier League England bakka bu'uun Champions League Awurooppaa irratti hirmaannaa akka argatuuf gargaara Manchester United Brighton waliin taphata dursee sadarkaa 3ffaan xumuruu kan mirkaneeffate Manchester United injifannoo bara dorgommii xumuruu qofaaf morkata Chelsea Sunderland waliin Nottingham Forest Bournemouth Fulham Newcastle waliin Burnley Wolves waliin taphatuun taphoonni hundinuu saatii wal fakkaataa 12 eegaluun taphatamu. Champions go on when others stop. This is your time. Now go on. Al Nassr waggoota torbaan booda waancaa liigii Saudi Arabiyaa injifate. Cristiano Ronaldonis erga bara 2019 yeroo jalqabaatiif waancaa liigii injifachuu danda'eera. Abdurrahman Amin dabalata qaba.
Liigiin Saawud Arabiyaa Piroo Liigiin hanga torbee xumuraa 34ffaatti kilabni shaampiyoonii ta'e adda hin baane ture. Alnaasir torbee 33ffaatti shaampiyoonii ta'uuf eeggamus daqiiqaa xumuraa irratti goolii keessummeessuun qixaan xumuruu isaatiin guyyaa xumuraa eeguuf dirqame. Torbee 34ffaa liigichaan Alnaasir Dammaaq Alhilaal Alfeehaa waliin taphatanii Alhilaal dursee goolii galchuun dursummaa liigichaa Alnaasir irraa tapha jidduutti fudhatee ture. Taphattoota ciccimoo addunyaa garicha keessaa kan qabu Alnaasir qomsa isaanii fayyadamuun injifatee waggoota torba booda waancaa kana fudhate. Lammiin Senegaal Sadio Maane daqiiqaa 34ffaa irratti goolii jalqabaa Alnaasir galche. Taphataan duraanii Baayern Munich Kingsley Coman goolii lammaffaa yoo dabalu badhaafamaan Ballon d'Or yeroo shanii Cristiano Ronaldo goolii sadaffaa fi afuraffaa galchuun Alnaasir 4-1 akka injifatuuf gargaarani. Dammaaq Alnaasiriin mo'amuu isaatiin gara liigii lammaffaa Saawud Arabiyaatti gadi bu'eera. Bara 2022 gara Piroo Liig kan imale Cristiano Ronaldo waancaa liigichaa jalqabaa argate. Alnaasiris erga bara 2019tti waggoota torba booda waancaa kana fudhateera. Cristiano Ronaldo bara 2019 waancaa Scudetto Juventus waliin erga injifatee waggoota torba booda waancaa liigotaatiin walitti deebi'e. Ronaldo, another one for Cristiano Ronaldo. Kaleessa goolii lama kan galche CR7 goolii liigichaan bara kana galches 28 yoo gahu goolii dhibbaffaa liigichaa Alnaasiriif galchuu isaati. Waliigala dorgommii hundaan goolii 129 galcheera. Goolii seenaa kubbaa miilaa isaa keessatti galches 973 gaachuun kuma guutuudhaaf 27 qofatu isaafa. Ronaldoon baay'ina waancaa jiruu isaa keessatti milkeessee 35 gaheera. Waancaa liigotaa 9ffaa isaas kaleessa milkeesse. Ronaldoon erga gara Piroo Liig imalee waggoota 3 fi walakkaa lakkoofsiseera. Isa hordofuun taphattoonni ciccimoon addunyaa liigota Awurooppaa keessaa garas imalaniiru. Karim Benzema, N'Golo Kante, Riyad Mahrez, Sadio Maane fi Neymar Jr. taphattoota faana isaa hordofuun maqaa liigii Saawud Arabiyaa addunyaatti beeksisanidha. Leenjistoonni bebbeekamoon liigota Awurooppaa keessa turan kanneen akka Roberto Mancini, Brendan Rodgers fi Nuno Espirito Santo fa'aa hojii boonsaa biyyattii keessatti hojjetaniiru. Seenaa liigii biyyattiitiin barri dorgommii kuni bara morkiin addaa keessatti mul'ate ta'uun galmaa'eera. Kana dura tapha xumuraatiin duratti shaampiyoonii liigichaa adda baha ture. Bara kana morkiin kilaboota jidduutti cimuun guyyaa xumuraa eegee hawwatamummaa liigichaas akka dabalu taasise. Erga Cristiano Ronaldo gara Saawud Arabiyaa imalee biyyattiin fedhiin ispoortiif qabdu dabaluun biyya nageenya tasgabbeessuuf ispoortii fayyadamte jedhamuun addunyaa irratti badhaafamte. Waancaa addunyaa bara 2034 akka qopheessituuf biyya carraa argatteedha. Odeeffannoo manuqaqqabeen Manchester United leenjisaa kilabichaa Michael Carrick waliigaltee waggaa lamaatiin qacaruu beeksisee jira. Leenjisaan umurii 44 Carrick Ruben Amorim gaggeessuudhaan amajjii darbee leenjisaa yeroo ta'uudhaan Manchester United keessatti qacaramuun isaanii yaadatama. Ergasiis garuu ga'umsa addaa mul'isuudhaan kilabichi hirmaannaa Champions League Awurooppaatti illee akka deebi'u gargaaruun isaanii yaadatama. Leenjisaan duraanii Middlesbrough Michael Carrick Manchester United keessatti dilbata darbe tapha Nottingham Forest injifatan irratti sadarkaa sadaffaadhaan akka xumuru kilabichi gargaaruun isaanii ni yaadatama. Michael Carrick erga kilabicha leenjisuu jalqabee tapha Premier League 16 keessaa 11 akka injifatu gargaaree jira. Kanaan alattiin barri dorgommii kun yeroo xumuramu leenjistoota liigichaan ga'umsa gaarii mul'isuudhaan badhaafaman 6 keessaas tokko ta'uudhaan kaadhimamee jira. Kanaan alattiin kilabiin kamiyyuu erga Michael Carrick gara Manchester United dhufee qabxii hangasaa kilabiin walitti qabatee jiru qabxii 36 Manchester United kan walitti qabate erga amajjii 13 jechuudha. Kana jechuun kilaboonni akka Arsenal shaampiyoonii kan ta'an illee qixa sanaan qabxii walitti qabachuu hin dandeenye. Kilaboota gurguddoo jedhaman kanneen akka Arsenal, Manchester City, Liverpool injifachuudhaan yeroo gaarii dabarsee jira. Michael Carrick taphoota erga kanaan durallee yeroo Ole Gunnar Solskjaer kilaba kana keessaa gadhiifame leenjisaa yeroo
tokko ta'uudhaan Manchester United tajaajiluun isaanii yaadatama bara 2021 amma garuu yeroo gaarii dabarsuu isaatiin wal qabatee waliigaltee waggaa lamaatiin leenjisaa Manchester United ta'uudhaan qacaramee jira. Ruben Amorim lammiin Portugal immoo haala suukaneessaa ta'een kilaba kana keessatti wal taphattoota waliin illee wal dhabdee keessa galuudhaan kilabicha waliin gargar ba'uun isaanii yaadatama. Ji'a 14 booda amma yeroon kan Michael Carrick taphataa duraanii kilabichaa ta'ee jira. Taphataa ta'uudhaan taphataan sarara gidduu Manchester United duraanii kun waggaa 12 Old Trafford ittiin dabarsee jira. Waancaa Premier League England 5 injifatee jira. Waancaa Champions League akkasuma waancaa FA England illee injifachuun isaanii yaadatama. Amma milkii kilabniin kun bareetti deebisuudhaaf leenjisaa sirriin isadha jedhamuudhaan Michael Carrick waliigaltee waggaa lamaatiin Manchester United keessattiin qacaramee jira. Leenjistootuma wal qabatee Real Madrid leenjisaa yeroo kilabichaa ta'uudhaan kan qacarame Alvaro Arbeola torbee dhufu gaggeessuudhaan bakka isaammoo Jose Mourinho qacaruudhaaf waliigalus beekamee jira. Oduu keenyataanuun Osman Dembeleen tapha Champions League xumuraatiif ni deebi'a jedhame. Badhaafamaan Ballon d'Or Osman Dembeleen tapha waancaa Champions League xumuraatiin kilaba isaa akka tajaajilu himameera. Taphataan Paris Saint-Germain Osman Dembeleen miidhama isa mudateen tapha waancaatiin Arsenal waliin batamun ala ta'u mala jedhamuun isaanii yaadatama. Osman Dembeleen tapha waancaa Champions League Awurooppaatiin Arsenal waliin taphatamu kanaaf akka deebuus himameera. Tapha kilaba Paris waliin taphatameen miidhamni kan isa mudate Osman Dembeleen miidhamni isa mudate yaaddessaa kan turree fi tapha xumuraatiif leenjisaan isaa kan isa filatu ta'e Arsenal waliin morkachuudhaaf qophii akka ta'es ibsameera. Paris Saint-Germain shaampiyoonii dorgommichaa yoo ta'u guyyaa Awurooppaa kanaaf ni morkata. Waggoota 22 booda waancaa Premier League England kan fudhate Arsenal waancaa Champions League jalqabaa argachuudhaaf morkata. Kilabichi bara 2006 Arsene Wengerin leenji'aa xumuraaf ga'uudhaan Barcelonaadhaan mo'amuudhaan waancicha dhabuun isaanii yaadatama. odeeffannoodhuma leenjistoota wal qabatuun Manchester City amma daqiiqaa muraasaan dura leenjisaan kilabichaa Pep Guardiolaan waggaa 10 booda kilabicha waliin akka gargar ba'u beeksisee jira. Waggoota 10 darban keessatti waancaa Premier League jaa dabalatee waancaa 20 Manchester City'dhaaf kan argamsiise Pep Guardiolaan ashaaraa guddaa lafa kaa'uudhaan Manchester City waliin akka gargar ba'u beekamee jira. Tarii Enzo Marescaan leenjisaa biraa Pep Guardiola Manchester City keessatti bakka bu'uudha jedhamuudhaan kan eegamu. Oduu keenyataanuun Aston Villaan waggoota 30 booda waancaa fudhateera. Taphattoonni Aston Villa shaampiyoonii liigii Awurooppaa ta'an immoo magaalaa Birmingham yeroo ga'an simatamaniiru. Aston Villaan goolii 3-0dhaan Freiburgin injifachuudhaan shaampiyoonii liigii Awurooppaa ta'uun isaanii yaadatama. Deeggartoonni Aston Villa 20 ta'an daandiitti ba'uudhaan garee isaaniitiif simannaa gootaa taasisaniiru. Taphataan Aston Villa Morgan Rogers immoo taphataa cimaa liigii Awurooppaa ta'eera. Leenjisaan Aston Villa Unai Emery Aston Villa keessattiin waancaan arganne kun kan jalqabaati jedhan. Lammiin Spain waancaa liigii Awurooppaa 5 fudhachuudhaan leenjisaa jalqabaati. Dinas Bashir. You can hear the fans applauding because Unai Emery Champions League taanun dorgommii guddaa liigiin Awurooppaa barana waancaa kana fudhachuuf kilaboonni ardichaa 36 morkachaa turan. Garuu abbaan mirgaa kilaba England Aston Villa ta'e. Gareen kun waancaa tokkos osoo hin fudhatin waggoonni 30 darbee ture. Galanni taaktiishaan lammii Spain Unai Emery haa ta'uti hawwii fi dheebuun waancaa Aston Villa amma deebii argatee jira. Aston Villaan bara 1980 waancaa Champions League Awurooppaa dabalateen waancaa hedduu fudhachuun kilaba maqaa guddaa horatee turedha. Tapha xumuraa liigii Awurooppaa bara kana Tarkii Istaanbulitti taphatamin kilabin England Aston Villa fi kan German Freiburg xumuraaf ga'uun Aston Villaan waancaa sadarkaa Awurooppaatti qophaa'e waggaa 44 booda milkeeffate. Aston Villaan bara 2022 lammii Spain Unai Emery leenjisaa garichaa gochuun qacare. Ergasii kaasee garee morkataa cimaa liigichaa fi Awurooppaas ta'e. Leensaan gana 54 Unai Emery osoo gara Villa Park hin deeminiin dura kilaboota akka Paris Saint-Germain, Valencia, Arsenal, Sevilla fi Villarreal leensaniiru. Leensaan kun tooftaa taphaa isaaniitiin leensoota mallattoo ta'an keessaa tokkodha. Malamalteen Unai Emery
Imree bu'uura cimaa kan qabu naamusa irratti kan bu'uureffamee fi kubbaa saffisaa garee taphatu ijaaruun beekamu. Osoo Leensaan Oduu Imree gara Aston Villa hin deemin dura gareen kun liigicha keessa turuuf morkataa ture. Amma garuu kilaba sadarkaa Awuroopaatti dhiibbaa uumuun waancas argate ta'ee jira. Leensichi Aston Villa keessatti haaromsa olaanaa geggeessuun England keessatti kilaboota ofitti amanummaan taphatanii fi morkattoota ciccimoo jedhaman keessaa tokko taasisanii jiru. Ittisa cimaa sarara gidduu boqonnaa malee garee faallaa raatessuu fi guuliiwwan hawwataa galchuun beekamu ta'uu ESPN barreesseera. Maqaa masoo speeshaalistii liigaa Awurooppaa jedhamuun kan beekaman Oduu Imreen yeroo shanaffaaf waancaa liigaa Awurooppaas milkeeffataniiru. Kan dura Sevilla waliin yeroo sadii akkasuma Villarreal waliin bara 2021 Manchester United injifachuun shaampiyoonii kan ta'an Oduu Imreen barana si'a shanaffaaf waancaa liigaa Awurooppaa milkeeffatan. Bara 2019 qofa Arsenal Leensaa xumuraaf gahuun waancaa kana dhaban. Leensaan qixa isaanii waancaa liigaa Awurooppaa argatee hin jiru. Kubbaa miilaa ammayyaa keessatti leensoota waancaa dachaa Awurooppaa fudhatan muraasa qofaan caalamu. Isaanis Carlo Ancelotti, Jose Mourinho fi Giovanni Trapattoni qofaatu caala. Leensaan Manchester City Pep Guardiolaan liigicha keessa ba'u yoo ta'e Premier League England keessatti maqaan Oduu Imree ol ka'uun waan hin oolle jedha gabaasni Sky Sport. Paris Saint-Germain fi Arsenal keessatti akka eegaman kan hin milkaa'in Oduu Imreen amma Aston Villa waliin yeroo gaarii dabarsaa jiru. Waliigalteen isaanis hanga bara 2029 yoo ta'u waggoota itti aanan Premier League fi dorgommii Awurooppaa irratti dhiibbaan isaan uuman ifee akka mul'atu eegama. Oduu Imreen amma speeshaalistii liigaa Awurooppaa qofa osoo hin taane leensoota ciccimoo jaarraa kanaa keessaa tokko ta'anii jiru. Injifannoo Istaanbul booda yaada miidiyaaf kennaniin milkii Aston Villa waliin ni eegale malee kan xumuraa miti. Yeroon leensaa kilaba kanaa ta'e qacaramu abjuun koo sadarkaa Awurooppaatti taphatuu fi injifatuudha. Kun kan jalqabaati jedha. Extending their contract, but always ዋንጫ ዲኤፍቢ ፖካል ተበጥሙራቲን ቦሩ ባየር ሙኒክ ስቱትጋርት ወሊን ተበታ ሻምፒዮኒን ቡንደስሊጋ ጀርመኒ ባየር ሙኒክ ዋንጫ ዲኤፍቢ ፖካል ዋንጫ ጀርመን ደበለቹ ዳፍ በረከነ ክለባ የሮ ሰዲ እንጅፋቴ ስቱትጋርት ወሊን ተበታ ዶርጎሚውንዳን በረከና ተበሰዲ ቆፈ ከሟሚ ባየር ሙኒክ ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ዳም ፓሪስ ሰን ዠርማ ዳም ሙአሙዳን ዋንጫ ደቡስ ዋንጫ ብየኬሳ ሁንዳ እንጅፋቹ ዳፍ ሞርከቻ ጅራ ቡንደስሊጋ ዳን ሰደርካ ለመፋረከን ቱሬ ብሩሲያ ዶርትሙንድ qabxii 10 caaluudhaan yoo shaampiyoonii ta'u taphoota 34 goolii 100 fi 22 galchuun riikaardii kanaan dura goolii 100 fi 1 qabatee tures fooyyesseera. Waancaa DFB Pokaal yeroo 20 injifachuudhaan riikaardii kan qabu Bayer Munich erga bara 2020 yeroo jalqabaatiif shaampiyoonii ta'uudhaaf morkata. Stuttgart shaampiyoonii dorgommichaa ta'us bara kana Bavaariyaaniin yeroo 3 mo'ameera. Taphni kun boru halkan sa'aatii 3 irraa eegaluudhaan taphatama. waggaa 28 booda gara waancaa addunyaatti kan deebite Norway gareeshee beeksifte. Waancaa addunyaa bara 2026 Norway taphattoota 26 yoo beeksiftu dursaa taphattootaa taphataa Arsenal Martin Odegaardin durfama. Shaampiyoonii Premier League England Martin Odegaard dabalatee taphataan Manchester City Erling Haaland, taphataan Fulham Oscar Bobby fi taphataan Crystal Palace Jurgen Strand Larsen garee kana keessatti argamu. Gooleegaan Hamburg Sander Tangvik taphataa haaraa garee kana tajaajilee hin beeknee fi garee kana keessatti hammatamedha. Norway waancaa addunyaatiin waxabajjii 16 Boostonitti Iraaq waliin taphachuudhaan yoo eegaltu sana booda Senegaalii fi Firaans waliin tapha ramaddiin taphatti. Neymar Jr miidhamni isa mudate garee biyyaalessaa Biraazilittiin makama jedhamee eegama. Erga bara 2023 sababa miidhamaatiin garee biyyaalessaa Biraaziliin kan hin taphanne Neymar Jr da Silvaan Carlo Ancelottiin garee Biraazil waancaa addunyaaf waaman keessattiin taphataa kana makanis irra deebiidhaan miidhamni isa mudachuun isaa gabaafameera. Taphataan duraanii Barcelona fi Paris Saint-Germain Neymar Jr da Silvaan yeroo arfaffaadhaaf waancaa addunyaa irratti hirmaachuudhaan gammachuu keessatti argama ture. Ogeessi fayyaa kilaba Santos Rodrigo Zagoibin Neymar Jr miidhamni miila isaarraa mudachuu ibsuudhaan torbee dhufu garee biyyaalessaa Biraazilittiin yeroo makamu ni bayyanata jennee yaanne jechuudhaan Globootti himeera. Neymar taphoota 128 Biraaziliif taphate keessa goolii 79 galchuudhaan riikaardii qaba. Taphataan Santos Neymar Jr da Silvaan kilaba Saudi Arabia Al Hilal waliin gargar ba'uudhaan gara kilaba ijoollummaa isaa Santositti makamus sababa miidhamaatiin ga'umsa isaa duriittiin deebuu hin dandeenye. Ta'us garuu garee biyyaalessa Biraazil waancaa addunyaatiin taphatu keessattiin argama jedhamee eegama.